daawwattoota isaatiin hedduu galatoomaa isinidha. Awaardii yuutuubaa akkuma dhibbaa batan awaardi dhaga'amu kan yuutuubnis kan nurra geetiin jira. Naga Ashama arkabune hordoftoota fi daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaala marruu shawgaa daawwattoota isaatiin hedduu galatoomaa isinidha. Subscribe kun dhibbata akka geenyee akkasitti kuma dhibba san irratti gaatattaa fi namni jabaatee tattaafate waa hundarra ni dhiya. Har'aan kana ammoo awaardii yuutuubaa akkuma dhibbaa batan awaardi dhaga'amu kan yuutuubnis kan nurra geetiin jira. Awaardii kiyya uummata meembara yuutuubaroota wajjin warra yuutuubaa wajjin haasa'ee Amerika raga ergame ila magaalaa dirree dhawaa handhuura dirree dhawaa keessatti kooneelitti naa dhufee jira. Ammaan tana isaan fuudhuuf deemu jira. Warreen gartee maatii biyya taatan akkasumatti warreen yuutuubar irratti gartee waa hundaan na cinaa dhaabbatan kaameeraadhaan na gargaaraa akkasumatti yaadaan na bira dhaabbatanii qabeenya keessan warreen na bira dhaabbachaa turtan hundi keessanuu har'aan tana baga gammanne hedduu takka galatooma. Awaardii kana fuudhuuf hin deema. Amma giseen awaardii kana fuudhu inni dho'isa ayyaana akka nagarratti uummata jaasee dhufee jira. Garuu guyyaa takka qophii bareedduu takka godheetiin achirra banee ayyaanis waan kana hedduu irra dadhabdeerti. Akka isiinis dhuftee surprise taatu achirratti kannaa akka kannaatti awaardii kana kannaaf jeetti yaada qaba. Nufaana turaan afeerraa teenya ammaan tana iddoo awaardii irraa fudhatan bakka inni jiru waliin deemna. Nufaasa hordoftoota fi daawwattoota kiyya hedduu takka galatoomaa isiniin jechaa badhaasa kiyya akkuma dhibbaa fuudhuufin deema. Nafaana turaan afeerraa teenya. Egaa guyyaa gammachuuti hordoftoota fi daawwattoota chaanaala marruu shawgaa kan taatan hundi keessanuu guyyaa kana yeroo dheeraaf eegaa turre walumaanuu har'a ga'anis bikka badhaasaa kana gahee har'a badhaasa kana kan nageesse isin ilmaan Oromoo hundi keessanuu hedduu takka galatoomaa akka jirtanitti laffaatii tiyyaa fi teessanuu walumaanuu akkasumatti yuutuubaroonni Oromoo gartee heddummaatanii akkana kuma dhibba ilaa miliyoona deemuu qabna inshallah. Ammaan tana khatti fuulleeffannu gara miliyoonaati waan babbareedaas daleene ila ammaan tana gaa anaa fi haati mana kiyyaa waan dandeenyu tattaafanne asiin geenye amma booda garuu ilmaan Oromootii fi hawaasni Oromoo akkuma duraanis nu bira dhaabbachaa jirtanitti yaadaa fi gartee hojiidhaanis amma booda waliin hojjenna jeeti yaada qaba. Inshallah nu faana tura. Baga gammaddan baga gammannee nutiisi.
Egaa hordoftoota kiyya batana kuma dhibbaa fuudhuuf hin deemaa kunnoo bikkinii irraa fuudhuus asii gara Hintsaa jaama as keessaa kaniin fuudhuu deemu nafaana turaan gaa afeerraa kiyya baga gammaddan baga gammanne ammallee. Koonel dhufnee jirra bikkattii gartee itti na ergame akkasumatti qottaan afaana tura. Salam. Mana tanya? Safwan. Safwan Muhammad. Awak di YouTube ada. Ada umur. Ega, hordoftoota keenya kunnoo awaardii biyya YouTube kan kuma dhibbata kaasitti na ergame kunnoo amma bahaa jirame waliin daawwanna gammachuu guddaan qaba gaarii. ዛሬ ቀን 8 ነው። 8 እሺ 8 Dredo tergame jira. Haya 16. Garu himbanamu anu himbanu jechuudha. Waan himbana? Ala himbani. Himbanamu gaafa no akkuma agartanitti. Ega kunnoo hordoftoota kiyya badhaasni kiyya awaardiin kuma dhibbaa na harka gahee jira. Hedduu takka wallahi naaf galatoomaa daawwattoonni kiyya marruu shaw anis amma booda waan babbareedaa waan gaggaarii waan gartee kana daran ilaa miiliyoona nageessu hojjechuudhaaf yaadaan qaba. Akkasumatti hanqa kuma dhibba gahu kana anaaf yaati mana kiyyaa laffaatii teenyaan wajjin laffaanee as geenyee jira. Ammaan tana ammoo hawaasa Oromoo bal'aan na cinaa akka jiraatuun barbaada. Duraanis na cinaa jirtan garuu har'aan tana ammoo gara waa qopheessuu, gara waa qindeessuutti, gara yaada walii hannuutti akkan afaana turtanii isiniin jaa. Kunnoo akkuma agartanitti awaardii kiyya YouTubaa akkuma dhibbaa na bira gahee jira. Akkasumatti hedduu takka naaf galatoomaa kana dara warreen gartee YouTube irratti na jajjabeessanii kaameraan itti waraabu jiru kana bilbila adda addaa buleeyyan kiyya biyya UK irraa biyya Ameerikaa irraa biyya Kanaadaa irraa biyya adda addaa irraa kana cinaa dhaabbachaa turtan hedduu takka galatoomaa ana qofaami anaa fi haadha mana kiyyaatiis hedduu takka galatoomaa isin jaalannaa garuu surprise kana ayyaan akka ajaa'ibaattiin kana itti godha jeetii yaada qaba hedduu takka galatoomaa har'a gammadeetiin jira akka nama waancaa addunyaa fuudheeti geeba addunyaa.
hordoftoonni marruu showii fi warreen itti dadhabdan hundi baga gammaddan baga gammanne ammoo ayyaan surprise goonaani in agarsiisnu ammaan tana inshallah hafla bareedaa takka goonee achirra bannaani hedduu takka galatooma.